Katabi lang ko ba? Berbana itika, lumang kasi ako. Itu baga sigara. Itu baga sigara ko. Una ano habis. Sino din naman wala pa da. Naman ta kamera ko. Kamera. Ba karir te durumao de na kam na. Katabi lang ko ba? Berbana itika, lumang kasi ako. Harka fuunee ashamaa daawwattoota Kush Miidiyaa Neetwoorkii kun sagantaa dhimma keenyati. Sagantaa dhimma keenyaa irraatiin hariira nagaa haadholii fi qarreen Oromoodhaa awwaalaatti gaggeessaa oolan irraati Profeesar Muhammad Abbaa Jabal wajjin mari'achuudhaaf dhiyaannee jirra. Nu waliin turaan affeerra kenna. Profeesar marii haala qabsoo Oromoo fi qabsoo hariira nagaa kan qarreenii fi hawwan awwaalaatti gaggeessan irraati. Nu waliin mari'achuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu ulfaadha. Naafeeruu keessaniif galatooma Muhammad. Galatooma. Daawwattoota keenya akkuma hedduun keessan quba qabdan miidiyaalee garaagaraa irraallee daawwachaa akka turtanitti hawwanii fi qarreeleen Oromoodhaa guyyaadhaa magaalaa Awwadaay keessatti hariira nagaa gaggeessuudhaan mootummaa gabroonfataa Abiy Ahmed irratti mormii qaban agarsiisaa oolanii jiranii gaafilee mirgaa hedduus gaafachaa oolanii jiranii. Mee waan kana osoo marii keenyatti hin ce'in dura viidiyoo isaa akka nu daawwachiisu teeknishaana keenya Habtaamuu gaafadhaa daqiiqaa muraasa daawwanne kaanee ammas deebinee marii keenyatti kan deebinu ta'a. Galatoomii Habtaamuu waan nu daawwachiifteef viidiyoo oolmaa hawwanii fi qarreewwan Awwadaay. Profeesar mee waan kana akkamitti ilaaltanii hariira nagaa kan jeequmsi takkaa'u keessa hin jirre gaafii mirgaa jajjaboo kan xiqqeedhaan guutaman bakka hooggantoonni keenya hidhamanii jiranitti nuti jiraachuun barbaannu hoogganoonni keenya nuuf hagallakkifamanii jira gaafachaa turani. Mee akkamitti ilaaltan? Ani waa lama waan kanarraa yoo xiqqaate waa lama wanni ani irraa arge tokkoffaani propagaandaa mashiniin mootummaa Abiyyi waan jedhu hiriira biyya keessatti deemu kana gura gabayaa gaafa nuti goonu warra alaattu akkana godhaa malee uummanni biyyaa nagaa qabaa jedhan. Kuni wanni mul'isee gabrummaa ilmi namaa uumamaanu gabrummaa hin jaalatu. Ibalu akkana godhee miti namni yoo gabroomu illola ofirraa san mul'isa kun lakki ummata alaatii miti Oromoo namni kakaasee akka inni mirga isaatiif mormatu godhu ummata alaatii miti nuhuu inspire ka godhe nuhuu ka hamilchiise ummata biyyaati nuti biyya faranjii jirraa namni hedduun jiruma isaa jiraata waan biyya jiru gariin quban qabu garimatu quba qaba. Gaafa Oromoo Protestiin jalqabamte nuhuu wanni nu hamilchiisee nu kakaase ummata biyyaati nuhuu miti kaasiitti mee mirga keessaniif mormadhaa jedhee
kunis san mul'isa dhihoo kana wanni jedhaa turan mootummaa haa jennuuni propagaandaa mashiniin abiyyi ummata Oromoo kakakaasu aktivistoota maali waan akkanaa jechuu turan akka waan ilmi namaa ka biyya jiru gabrummaa fedhu kana ifaan ifatti ummanni keenya kaawwataa itti bahe san mirkaneesseera jecha lakki ijoolleen daa'imti loon tissitu namni guddaan xiqqaan dhiirti dubartiin walumaa galatti namni Oromoo cufti Oromoo qofaayyuu miti bar ilmi namaa gabrummaa jaalatu hin jiru nama alaattu akkana godha Oromoo jechuun bar arraba guddaa ummata keenya waan gartee namni ibaatu jedhee nama arrabsine mootummaan afaan Oromoo haasofte tanaftanyaatu ummata Oromootiin lakki isin gabra isin homaan beettanii ummata alaattu akkana isin godhe jettee ifat televizyinii rabbaate ummata keenya arrabsu lakki sanii miti jedhanii itti mul'isuun silaaftuu jarri sanirraa hin deebitu garuu dhugaan jiru ilmi namaa gabrummaan jaalatu ummanni Oromoo haqa qabaa haqa isaatii mormataa san mul'isee jira lammaffaan ammootu mootummaaf ummanni yoo lole afaan keenyatti maal akka jedhuun hin beeku war of attrition jetti faranjiin jechaan ka obsa qabutu mooha jecha obsa jechaan obsuma qofa uduun ta'in obseellee ka itti fulla'uu danda'u jecha mootummaan obsiteellee itti fulla'uu hin dandeettu maaliif baasii qabdii damooza kafaluu qabdii waraana kana gara tokkoon isiinuu hin sodaatti udumaa isii eeguu ummanni ammoo ummanni keenya uduu ijoolleen isaa duutu uduu dubartiin duutu uduu dhiirti duutu akkanatti itti deemuun isaa mootummaan ummataa wallolee akka inni gartee bakka tokko gahuu hin dandeenye ka mirkaneesse jedhee yaada kanarratti wanni an dabalu tokko yoo jiraate Muhammad namni keenya ittuma deemuudha wama takka gara duulan fuulan guuran jetti Oromoon kuni duula nutti banan ofirraa qolachuu jirra ummanni keenya itti deemuu qaba ofirraa qolachuu qaba waan danda'een mootummaan abiituun gartee reeqiftee jirti qarree geetteertu ummanni keenya achuma ofirraa dhiigutu hafee mootummaa tan itti jabaachuu dubartiin Oromoo goota dhiirti Oromoo illee goota garuu dhiirti Oromoo itti gadi bahuu qabdi ijoollee qeerroo qofa utuu hin ta'in namni ganni isaa gartee ganna waggaa 30 olii illee itti gadi bahuu qaba kuni gartee waan dubartii fi qeerroo qofa dhiisanii miti ummanni keenya akka gaafa walaayittaan manatti utuu nafin namni marri itti gadi baheessan ummanni keenya itti gabbahuu qaba mootummaa kana jedha Muhammad. Hedduu ulfaadha Profeesar. Mee osoma qabxii kanarraan bahini akkuma silaa amma isin kaastanii qabsoo Oromoo kana akka waan qaamni ala jiru wayii ummata kana kakaasee ummata kana dammaqsee akka ummanni kun karaa bahee karaa cufu akka mootummaa kana fincilu akka waan taaseetti kan tuffiidhaan mootummaan kun akka waan ummanni kun ofii yaadee waan kan dhiibbaa isarra ga'u cunqursaa isarra ga'u akka waan hubanneetti waan godhan kanatu jira. Garuu gama biraatiin akkuma amma isin kaastanii sadarkaadhaan bifa specialized ta'een bifa caasifameen bifa ijaarameen dubartoota dargaggoota abbootii jedhamee hawaasni hundi bifa kanaan ta'uun kun qabsoon Oromoodhaa sadarkaa kam irra geetteetti nama jechisiisa mee doktor kana kamitti ilaalta? Muhammad qabsoon ummata keenyaa waan gartee haarayaa miti nullee gabrummaa matana keessa dhalannee abbootiin teennas akaakoon keennas gabrummaa keessa dhalan so qabsoon Oromootu nudumaa gaggaragaltuu as geette zamanni kun ammoo zamanni 21 jaarraa 21ffaa kun zamana teknooloojiiti zamana taarika addunyaa keessa jijjiirraan akka nurratti ta'aa jiru kun ta'ee hin beeku waan keessa jirruuf akka gaarii wanni kun nuun galu ganna 200 asiin boodatti yoo uf duuba laalan jaarraan 21ffaa kun keessaahuu jalqabni jaarraa 21ffaa kun yeroo gartee teknooloojiin akka malee guddatee akkaataa ilmi namaa itti wal qunnamu jijjiirame ilmi namaa imaajin Muhammad ilmi namaa haga gaafa 1993 Ameerikaa keessatti intarneetiin yeroo duraatiif ummata bal'aa Ameerikaatii fi akka biizinasaatitti gurguramuu hin jalqabin dura ilmi namaa urga gaafa rabbi isa uumeeti waaqni isa uumeeti ilmi namaa akkuma tokkotti wal qunnamuu ture sunis wal bira dhaqu nama wayii qunnamuu yoo fedhe bira dhaqxa yookaan ammoo yoo guddate ammootu ganna dhibba akkasiin dura ka dhufe telefoona kana silkii dawwalta
Garuu amma wanni marri jijjiiramee 1993 irraa akkaataan ilmi namaa itti wal qunnamu hin jijjiiramu. Waan ajaa'ibaatu silkii qabatanii olii gadi hin deemantu seelfoon amma jennuun kan biyya keenya moobaayil jedhanii. So jaarraa kana keessatti information oduun maaltu jiraan wanni amma asi dhalate bakka ibaati sa'ama kanatti instantly bakka ibaati oduun sun geetti jechaadha. Zamana kanatti nama gabroom ilma namaa gabroomsuun hedduu ulfaataadha. Nama gabroomsuuf ati informationaan oduunillee olaantummaa argachuu qabda. Amma oduun takkaawu informationaan mootummaa Itoophiyaa olaantummaa hin qabdu. Qixa ta'eera jecha dirreen sun. So zamana kanatti qabsoon illee akkasuma teknoolojii hojii waan deemtuuf ummanni Oromoo ka kuulo gammoojjii Baalee jiruuf achi kuulo Wallaga ka jiru waan tokko yeroo tokko dhagaya. Mee fakkeenyaaf broadcastii amma nu goonu kuush irratti ilaala. Wayita gadi dhiisan saatalaayiti namni cufti waan kana gizee tokko arga. Waan amma dubbadhu kana ilmi namni afaan kana beeku ka kuulo Walloo jiru ka Boorana jiru ka biyya Ormaa jiru Keeniyaa keessa namni marree wayita tokko dhagaya waan kana. Asiin dura kun ta'ee hin beeku. Zamana akkanaa kana ilma namaa gabroomsuun hin danda'amu. Qabsoon Oromoo illee teknoolojii kana hojii tarkaanfattee jecha gaafa Oromoo protestii san qabsoon Oromoo wanni isiin ittiin deemaa turte teknoolojii. Asiin akkana ta'e waraanni asiin dhufu jira dhufu eeggadha karaa bakka saniin cufaa akkana jennee asiin uummata himuu ture. So zamana kana qabsoon teennallee akkasumatti teknoolojii wajji jijjiiramaa dhufte. Laalama waan awwadaa itti irra haasa'u jirraa bara. Durii waan akkanaa dhaga'uuf ji'a sirraa fudhataa bara. Namni gariin inumaa hin dhaga'u. Amma wanni ta'e kun instantly namni Oromoo marri dhaga'ee waan dheengadda jabduu ijoolleen Oromoo Londanitti dalayde alaabaa naftanyaa gabbuufte san namni cufti instantly namni gariin live ilaaluu ture. So zamana kana ilma namaa gabroomsuu hin danda'an. Oromoon mirga isaa beeka. Mirga isaatiif falmata dubartiin maanguddoon ama dubartii ilaali dubartii baadiyaa jennee gartee akka haawwota teennaa waan isaan haasayan laalama. Bilchaatanii akkuma amma naafsi haasofnu kanatti qabsoo Oromoo irraa haasayan. So zamana akkanaa irra waan jirruuf nama gabroonfachuu hin danda'an. Abiyyiifaa santu galuu fi dide gartee maaliif ummata keenya akkuma nafxanyaa waan tuffatuuf abiyyi. Garuu waan bakka Oromoon geette kan hin agarre Tigreen illee dhiifama Tigree jechuun irra hin jiru mootummaa wayyaanee illee wanni isiin hin argin waan afaan kennan beeyne bakka Oromoon geette sirbi Oromoo mammaaksi Oromoo maali wanni kun cufti qabsoo akka ta'e hin gallee fi ture gaafa maaster pilaanii Oromoo itti kaate hin ajaa'iba guyyaa lama sadii jedhan hin beeyne nafxanyaanis akkas Abiyyis akkasi namichi kun afaan Oromoo haasaa malee Oromoo hin beeku tuffii duraanii gartee naftanyoota irraa barate waan qabu bakka Oromoon jirtu kana hin beeku. Oromoon humna guddaa qabdu Oromoo gabroonfachuun hin danda'amu. Dubartiin Oromoo illee dhiirti Oromoo illee ijoolleen illee kana baratu itti ka'e. Bar kun waan ebalu jedhanii miti bar. Namni irraa hafe hin jiru nama garaa bitamee gartee araqee fi buddeenaan abiyyi wajji dhaabatu jarri illee itti amanteetii miti yoo haraqee dhudduu sana argattiif malee. So nama mara itti ka'ee qabsoon Oromoo ka gaarii jirti Muhammad yoomima malee mootummaan tunis akkuma isa duraanii sun qaari'uun isii hin oolu sin jedha. Ulfaadhaa Profeesar. Mee osoo qabxii kana biraan ka'ini akkuma isin kaastanii seenaa keessatti teknooloojiileen wal qunnamtii kunniin jiraachuu dhiisuutiin odeeffannoolee wal qabuu akkanumallee qabsaa'onni qabsoo walirraa dhaaluun kun akka hin jirre naaf kaastanii xiqqoo masii duuba isin deebisaati. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti lakkoofsi qabsaa'ota dubartootaa baay'ee muraasa turanii fakkeenyaaf yoo kaasne Aslii Oromoo fa'aa Raggaatuu Roobaa fa'aa namoota muraasa kaasuu dandeenya kanneen goboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo keessatti qooda kennaa turanii. Har'a garuu akka guyyaa har'aa argine kana durallee guyyoota muraasa dura Londanitti sochii wal fakkaataan yookaan immoo harrii wal fakkaataan kan dubartoota qofaan specialized ta'e gaggeeffamuu jira. Erga akkamii qaba diina Oromootii fi wanti kun dammaqinsi akka kanaa dubartoota dhiira qeerroo qarree osoo wantoodhaan jenne hundi isaatiyyuu gurmaa'ee gurmuudhaan bifa kanaan diina isaati irratti qabsaa'uun nama kaayyoo Oromoo dura dhaabbatuuf erga akkamii qaba jedha. Yeroo dubartiin haadha Muhammad
dubartiin aadama addunyaa kanarratti aadaa Oromoo, aadaa Chaayinaa, aadaa Ameerikaa haa ta'u aadama ilma namaa keessatti dubartiin kabaja addaa qabdi. Maaliif? Waan haadha ta'aniif, waan narchar godhaniif dubartiin generally hin kijiban jedhamee aadaa cufattu akkasi kabajaa guddaa qaban. Wanni dubartiin itti kaate dhugama bada jedhan. Fakkeenyaaf akka siiqqee dubartiin Oromoo gaafa siiqqee qabattee gabbaate wanni cufti hin dhaabata nama aadaa Oromoo beeku nama Abiyyi Faadhiis. So dubartiin wanno akkasii waan trustii takkaawu amantaa akkasii waan qabaniif society tokko keessatti wanni dubartiin akkanatti wal fakkaattee takkaa lama oduu hin ta'in wal fakkaattee dubartiin Oromoo cufa dura dhaabatte kun dhugaman waan badaa ta'uu qaba jennee namni marri akkasi fudhata akkasumallee. So dubartiin special place qabdi bakka addaa qabdi society keessatti maaliif akkuma siin jedhe san dubartiin narchar nama gooti dubartiin haadha waan taateef dubartiin hin kijibu. Aadama Oromoo keessalla dubartiin hin kijiban waan tokko waan itti amanan dalagan ammallee dubartiin generally speaking goota waan itti amante san of duuban deef dubartiin Oromoo illee akkasuma goota. So wanni dubartiin Oromoo akkanatti wal fakkaattee didde kun dhugaman waan bada. So waan hedduu nama boonsu tokko siiqqee qabatanii biyya alaatti especially biyya alaatti dubartiin Oromoo akkasitti dura dhaabattee dhiira wajji bayanii kophaa bayanii Minnesotaatti akka gaafa deeggarta agarreessan hiriira bahanii akkasitti gartee onnatanii wanni jarri godhan waan dhiirallee daranuu onnachiisu jecha waan dubartiin itti baate dhiirri akka mana taaree akkasi aadaa Oromooti waan dubartiin itti gadi baate dhiirti mana taa'u qaanii guddaa. So an akkasitti fudhadha qabsoo Oromootti bilchaate qabsoo Oromootti dhugaati dubartiin dhara jala deemanii akka guruupiiti. Kanaaf wanni dubartiin itti gadi baate haqa qabaa Oromootu haqa qabaa fi wanni kun gartee waan akka durasiin jedhe san ebalutu akkana godhe sanii miti. Haqa Oromootti waan kana mara godhe namni dalagaa isaa dhiisee amma nama biyyaatiif nama biyya alaa kan irraa xiqqoo yoo hime namni biyya alaa kun hin dalagata ganama bahee galgala galaa gariin halkan dalagaa guyyaa achi oolee uduun rafin halkan dalagaa kasiinu jiru halkan dalagee gudugalee rafin hiriira kadeemu jiru komitmentii guddaa godhe namni biyya alaa kun maaliif waan itti amananiif ati godhe akkana godhe jedhaniitii miti namni sun cufti walitti bahu. Gaafa Minnesotatti Oromoon baatee Sidaamti naftanyoonni illee baatee wal dura dhaabatan san Oromoon reebuu jedhanii biyya keenyatti. Reebuu jecha yoo waa galan namni hin reeba. Bakka saniif fiiga jecha bakka emerjensii sanii. Oromoo duraan baate daran Oromoo waan kana gizee OMN-faa kuushfaa live gizee dabarsan oduu kana ijoollee hedduu live dabarsuu ture. Namni dalagaa isaa dhiisee ka dalagaa irra jiru gartee warra dalaysiisutti himanii emerjensii wayiitu natti gale jedhanii reebuu akkasitti dhufanii Oromoon takkatti maan bakka state capital san ol guutti. So komitmentii akkanaatu jira. Waan hedduu nama gammachiisu tokko. So qabsoon uummata Oromoo bilchaattee jirti. Waan of duuba deebi'uu biti. Kuni haqa Oromoon hin saamame. Lafa isaattu saamame. Seenatu saamame. Ennummaa isaattu saamame akka gartee hayyoonni Oromoo ka seenaa dubbatan san. So kana qabsoon Oromoo machuur ta'ee jira bilchaatee jira uummata Oromoo gabroonfachuun namichi kun silaa waan dhaga'u choice illee hin qabu akka handaalutti. So ittuma himnaka uummata Oromoo Amaara naftanyaa jala cabsitee hambisuu hin dandeettu Abiy Ahmed kuni waan danda'amu miti abadan kana itti hima jala sarareeti. Ulfaadhaa Profeesar. Mee qabxii kana keessa osoo hin bahin hedduu qabxiin kun waan namoonni hedduu irraa haasa'anii guyyaa guutuullee osoo irraa haasofne waan haasaamee quufamu miti. Dubartoonni bifa kanaan ijaaramanii qindaa'anii kophaa isaaniitti gaafii Oromootiif of kennanii tuma hidhaa kana hundaaf of kennanii wareega hundaaf of qopheessanii bifa kanaan ta'uunsaa yaadannoo akka kamii qaba. Ammallee mootummaan kun dubartoota kanneen nama hedduu kaampii qubsuma waraana yookaan poolisootaatti akka uguramanii jiran kan himamaa jiru. Akkaataan wanti isaa garamitti deema jettanii ilaaltu akkamitti xiinxaltu Profeesar? Seenaa rezistansii Oromootitti Muhammad dubartiin
واحد تدلي دجرت تا لفورانا رتيلو تتجو قافة من اللي كي أرومو ويراني سينا آنو لفا كي ستي أتشين دور آنو لفا قفا ودونتين ورانا زو لفا قافة أروموني من اللي كي هذا دودوتا كل هذا في الفيلم جلا أريتي فردان جيسي كان دبرتين شورا قدا ثبتا سو وني كوني نتي هارايا فكا ثمالي دبرتين أرومو قوت سو ورانا كيس اللي قلتي جرت سيجا شافجا قوت ما دوري سنتو ديبي سيجالي كناف وني كون implication إسا قدا وني تقويو هجز جاي هتتما تكاهو مدما قدا جرا emergency ويت emergency قدا نجرو نمني منا هنا دبرتي دبلتي جتشا سو كان وني نتي مدسو هتتما قدا كيس جرتي أورومون وني دبرتين سينك باتي بيجتي دبرتين باتي أكنا نمشي كنا دورا دابتي أورومو وني نمشي كن ديمون غليفي جراك ناري نمشي كن نفسك أتا أفان كنا ندبتا قرتي وإني أفجلك أبتي دين أمتا أورومو أرجع أورومو أكدان الكبرت نبصوت لهم فا أمتا ندادت صار فني لا بيي سنتين أنا أفهم قول لك زي مرة دبتشوك أمنا بيتا بيي سنتين تأوروم أوتي إثيوبيان هنجرت إثيوبيان وانبان أوروميا ونجد أنسوني بيي أوروم أوتي بيتين في بيي أجكيس أنا ما أجكيس جراتو جيجا نقصوت لهم فكينا نقصوت لهم مي أكم بيتا أما مي بيي أنكيس جرات وكان هافرن استيتا شنتما تجرا لفا يبقى لي تيريتوري جلاني لفا يبقى لي كقبل تجا ما استيت شنتما هاجن تكساس وفيرو بولشيت بيا جراتون نمني توكو استيت كاليفورنيا تي وفي واشنطن تيو في لامي غرتي استيت كاليفورنيا واشنطن يو في لامي وفي وان تكساس كيس وني سغان تشنجو اني وني في لامي وفي موتوما فيدرالا كيستي دانتا استيت إسا إيسيسو نقصوت لهم فادن تان موتما نانو أمارا إيسوسو مالي والنجر أوروبا تادتشو دنديتون بقر سيران جيرو قالوا أكاتام يتين تقول شو أبي أحمد موتما قرتي ومنك أمتيت وياني الرعاري يسافو جرتنتي وانقلتي جرتنا النطادة دانيال كبرفان النطادة بدل نقصوت لهم فن النطادة مالي في النطادة بي سوى لهم قبل نبكى إباتي أكاس جتشان بيجتو كيس نجرو جتشان غير سيراتي أكاس يبقى ملامي ريبريزنتاتيفين سيناتور كاليفورنيا رافلامي واشنطن دي سي دك تكساس دادتشون دندم سيرين كنوف إني ولا تشوفيف دنتا ستيت إسا إيسيسوف بات موتوما أنتم موتوما نفتنيا وانتاتي نمتش نفتنيا أفان أوروبا هاسو أبي أحمد كجراني موتوما تنفو إيوان نفتنيا ديننا أوروموتي وان كني جروف نتي هذا الشيء نقصوت لو جوار فين قد أنا جدي إني بقرا سيرا كمين جوارين قد تودن أكما بر سيرا بيات السجرة سيرو ما يتوقعت التو بقرا سيرا كإني جوار فات هذا شو دندون بكلا غربات هذا شو دندون ينجروا بر أولانتم ما سيرا جنا أولانتم ما سيرا كدورة أبسو جرا كنما في تشيسيس كأورجا جافا قرتة إنجنس من يوجل حاجة أما هجالوك أجيس سيريال مردر لما تشابي جراني كان وتك شكين إنجروام conclusioni CIA غاف إني بومبينا دربني جئنا ما باسه بولتي نمورمو تنرى قال مال جئ كجيبا أوفيسان أك إني وانسن دليسيس CIA investigate قوتي conclude قوتي واني سبروفامي أكا قديمباني قولاميجي نمتش كوني وانا كنا دلقاء همين كنا رومو رد دلقاء أسكر قالي أفهم كنا نتسيقات سو أمني رومو كانت قالي فلان واني دبين بر واني دبرتين لي كانت قباتي نمتو كون قالي أما بينقد فيديو رمى لارجي دبرتي ويتها أكا هاتينا قد باتي وانسين هاسوفت بياها سوفتي بر ده فنما وراني أبي أجيس أو أنا نجرب بعتها صفتي أبي أفانك إن دبته نيات تكس ونسينها صفتون بالشين نما كيدنا سيجم متشيسا لمون نما كيدنا نمني إرتا أك إني هندندي ديمتى أمو أرومون
yeroo dhiyootti akka biyya ofiitti abbaan isaati uummata akka shakkii hin qabu hagas bilchaatee siin jedha Muhammad qabsoon uummata Oromoo. Ulfaadhaa Profeesar. Mee gara qabxii biraatti hin caa. Akkuma walii galatti qabsoon Oromoodhaa hedduu dhiibbaa garaagaraallee gaggeessuu jirti. Haalli dippiloomaasii yookaan immoo hojiin dippiloomaasii mootummaa Abiy Ahmed kufuu jira. As dhiyeenya kana mootummooleen garaagaraa deeggarsa isaaf laatan dhorgachuu tokko tokko mootummaan kun hidhaa fi dararaan dhiibbaan mirga namaa irratti biyyattii keessatti deebisuu jiru. Dinagdee yookaan daldala yookaan kaampaaniilee isaan qaban akka danquu danda'u eeruudhaan mootummaan kun hidhamtoota siyaasaa akka gallakkisuu biyya san keessa dhiibbaa mirga namummaa taasisuu jiru kana akka dhaabu dhiibbaa gochuu jiran. Akka fakkeenyaatti mootummaan Ameerikaadhaa doolaara miiliyoona 1 fi doolaara miiliyoona 30 mootummaa Itoophiyaatiif kan kennuuf ture akka irraa dhaabe beeksisee jira. Ammallee mootummaan Chaayinaallee kaampaaniilee isaanii kan biyya san keessa jiran irratti dhiibbaan geessifamuu akka danda'uu fi siyaasaadhaan nama hidhanii miidhaa namummaadhaa namarraan gahanii biyyi sun tasgabbii waan hin qabaanneef wantoonni kun dhaabbachuu akka qaban akka akeekan hima odeessi garaagaraa. Wanta kana dhiibbaa dippiloomaasii kan akkamitti ilaaltan Profeesar? Dinagdeedhaan ija dinagdeetiin illee akkamittiin ibsama wanti kun? Ila maal seete Muhammad asiin dura maal gochuu turanii uummata Oromoo akka ekstreemistiitti qalama dibuuf bataskaana gubatee masgiida gubatee uummata Oromoo akkana godhee jettee nafxanyoonni biyya alaa jirtu tuni faranjiitti himuu yaanti. Faranjiin ammoo akkasii miti. Wanni gaariin faranjii jarri maal jetti beekta nuti dantaan jijjiiramne qabna malee diina fi firan jijjiiramne hin qabnu jetti. Jechaan maali? Yoo ati dantaa jaraatu si garagalti. Yoo ati dantaa jaraa kabajje ammoo siin firoomti. Faranjiin akkasi dantama ofii ilaallatti siin qoonqo. Warri alaa kuni naftanyoonni biyya alaa jiran kuni akkuma jarallee akkuma ofii se'an faranjii tan itti kijiban. Faranjiin ammoo yoo takka kijiba sirra argite lamuus dedee abadan sin amantu deebite. Waan feete yoo ati jette yoo dura itti kijibde fakkeenna sii kenna. Magaalaa Angalu kana namicha bakka bu'aa keenya ka koongiresii Colin Allred jedhaniin ollaa wannoo Oromoo ka ollaa jedhan kana gaaf tokko waliin nu fidanii nama nuti nama paastarii Oromoo daarektarii ollaa 3 faranjii 2 gara keenya jiran so ummata kana wajji haasayuu turre. Hello. Na dhageessu? Indagaama. So maal nuun jedhe faranjichi suni OMN fa miidiyaan Oromoo ka saatalaayitii asii dabru kun hedduu nu yaachisaa maali jedhe jarri itti kijibanii turani beektaa. Nuti ammootuu shakkii itti uumnee gaafas akkasii miti jarri tuniin kijibdiimee investigeeshinii keessan godhaa jenneen. Amma dheengadda gaafa koongiresmanii 20 farramtee mootummaa Itoophiyaa gartee waan badaa dalaga jettu namichi sun keessaa tokko ta'e. Waan nama gammachiisu. So wanni jarri itti kijibde sun faranjii gara gangalattee maal jettee itti beekanii senatoroonni ka Minnesota illee koongiresmanii nama 20 walumaa galatti Pampeoon illee gaafa Sudaan dhaqee Abiyyuun dubbisuu dide jedhan sun injifannoo uummanni Oromoo ka alaa kun karaa dippiloomaasiitiin godhu. So garasiin saaxilamanii jiranii siin jechuu barbaadeeti. Kun ammootu Ameerikaan miliyoona 100 fi miliyoona 30 gargaarsa Itoophiyaa irraa qabatte Chaayinaan illee gartee nama hiitanii gartee namni hiriira bayaa nullee miidhamaa jirraa kaampaniidhaan kenna faabrikaan kenna ka Itoophiyaa keessa jiru jettee hin qottifti Itoophiyaatti. Kuni maalii walumaa galatti Abiyyi wanni marri harkaa badee jira maaliifi mootummaa isaa kana influensii nama xiqqaa jala waan kaa'eef jarri ammootu badu jirra yoo amma hin ta'in lamuu ta'uu hin danda'u. Yoo Abiyyi Oromoo nurraa hin cabsini Itoophiyaan nuti dur beeynu sun ta'eef jennu sun hagas lamuu hin deemtu jedhanii waan amananii jiraniif waan kana mara laalan jarri amma waan badu waan
waan Ameerikaan jettu waan Chaayinaan jettu kana Nugusuu Xilahuunfaa Daani'el Kibratfaa kana hin laalan akkami Oromoo cabsinaa qofa irra fokas godhaa daameejiin isaa ammoo guddataa dhufe jaratti. Gara ekonomiitiin ka jette amma rakkinni guddaan mootummaa kanatti dhufee jiru birri ma Itoophiyaatu hin qaban duraa waan alaawaa bitanii hin qabnu jenna dhuga san hin qaban hin beekne. Amma birri Itoophiyaatu hin qaban waan mindaa namaa kafalanii hin qaban. Birri Itoophiyaa tanaa alatti maxxansan jarri biyya Ingilizaa fa'aati Sudaan fa'aa maxxansan. Birri matanaa gartee daddafanii haga fedhansan maxxansiisuu hin dandeenye. So rakkina guddaa qaban birriin kunillee hedduu yoo maxxansite gatiin ol ka'ee gatiin meeshaa ol ka'a birriin ammootu gatiin isii gabbu'a gara siinillee ufillee biyyallee miidhuu jiranii daameejii guddatu irra gahe mootummaa kana waan wal qabatee qabsoo Oromoo kanaan. So waan hin taane dhiibuu jira namichi kuni maallaqa hin qabu ummanni keenya ammootu maallaqa mana baankii kaa'u hin kaayinaa jedhanii hedduu ummanni Oromoo anis maallaqa keessan baankii mootummaan kaayinaa jennee waan ummata keenya gartee itti lallabneef ummanni keenyallee waan akkasii irraa waan uf qusateef mootummaan maallaquma liqeeffatu baankii irraa argataa hin jiru. Amma akka arginutti kaap duraan mana baankii yoo deemtu maallaqi haguma qabdu sii kennanii baankii gurdaa yoo dhayte amma haga 10,000 malee maallaqaa siin kennan jedhama. Haga feete yoo ati qabaan. So rakkina akkasiitu jira, rakkina maallaqaatu jira. Biyyi nagaa yoo hin qabaanne investmentiin biyya alaatiin dhufu. Duraan gaafa mallasfaa biyya harkaa qabdu. Kikkijibdee gartee waa hedduu investmentiin gara biyyaa seenuu ture. Foreign direct investment jennuun kun amma sunillee irraa dhaabatee jira. Namichi kun hin saaxilamu. Akka kijibaan Nobel Prize argate, Nobel Peace Prize kanallee argate. CIA fi warra intelligence biyya alaa kun namichi kun kijibaa akka ta'e akka nama ajjeesee dhoosise haqa ammaa nama du'e jedhee inni gartee taaziyaa inni mataan isaa booyataa sun akka inni mataan isaa ajjees intelligencein biyya alaa kun conclude godhanii jiran. Abiyyi salphina guddatu isa eeggata. Ikoonomiin isa ganni bakka san jiru hin wayyatu. Garuu ummata caala uf miidha. Maaliif biyya keenya wanni marri gabayaa keessan bayu waan hedduu abbama ufii godhata. Gara siinillee namni uf dandamuu danda'a. Walirraallee bitatee uf dandama namni gabayaa dhaquu hin qabdu seegalee. So garuu mootummaan maallaqa gartee qaraxa guddaa duraan argachuu turte meeshaa alaa galu kana irraa. Meeshaa alaa galu irraa qaraxan argattu maaliif meeshaan alaa galu hin jiru qaqallatee. Biyya keessatti biizinasni laafaadhaa achillee qaraxa hedduu argatan. So mootummaan sakaraata seentee jirti. Mootummaan tun mootummaa hin jirre biyya akka waan jiruutitti namatti fakkeessuu fedhaa olii gad deemee malee mootummaan isaatu hin jirtu. Mootummaa kufte. So ofirraa achi dhiibuu qofatu hafee wanni ajaa'ibaa garuu wanni namicha kanaa warri seenaa katabuuf dura wanni inni katabu nama miliyoona 50 mataa irra isa baatu dhiisee namichi kun mootummaa itti kennan fudhatee diina ummata itti kennee kanatti hin galee as garagalee ummata kana waraana. Namni gantuu kana jaala hin jiru. Namichi kun gantuudha. Namni gantuun ammoo yeroo ofii malee taarikuma addunyaa keessattuu hin turu. Namichi kunis waan turu natti hin fakkaatu yeroo gabaabaa keessatti mootummaan isaatuun in caccabdi. Uummata akka shakkeen hin jiru Muhammad. Ulfaadha Profeesar. Qabxiima kanarra osoo hin bahin mee yaada tokko akkanaa ibsanii barbaada. Gidduu kana leenjiin tokko kennamaa ture jedhan akka jaarmaa Prosperity Partytti Adaamaan leenjii ture kana irratti xumura yookaan guduunfaa sagantaa kanarratti Abiy Ahmed dhufee haasaa akka taasisee fi haasaa inni taasise keessaatii fi gaafilee gaafatamaa ture durgoo akka leenjitoonni sunniin durgoo fudhatanii akka hin dhufnee fi naannoo isaaniitti illee galanii mindaa kan argannee fi rakkina dinagdee cimaa keessa akka jiran kaasan. Kabiraan mootuyyuu Abiy Ahmed itti dhaadachuudhaan namoota hojiirraa dhaabe yookaan mootuu kan siyaasa keessaa ala isaan baase akka Lammaa Magarsaa, Xaayibaa Hasan, Milkeessaa Miidhagsaa fa'a akkas akka isaan godhuu fi namoota hedduus akka hidhuu fi humnaan akka deemu waan fakkaatu wayii akka taasisee odeeffamu. Dhuguma Abiy adeemsa amma jiru kanaan milkaayetiin biyya san keessatti aangoo dheereffachuu ni danda'a. Dhiibbaan dinagdee kan qeerroodhaan irratti taasifamuu jiru waliigala akka addunyaa taasifamuu jiru kun bifa garamitti isa oofuu danda'a jettaniitiin xiinxaltanii Profeesar.
إلى محمد بيتا قاف دراء فيديو كيسا أرى اللي أمو بالتقلنا كان كيسا نمني جوليك أبا نمني قرين دان تمامتا إساتي في دلد نمني هدونكم دراسي إنجر إسان اتأمانية تيمت حتى جولينا سي بيقلت هرقي رقو في أبي يوجي تدليدو وان اتأمان تنتي فكات وان دلب كان قروا دان تارا هرير أرقتي كناف نمني هدون وجي دلب أجمع كيس اللي قري لما تجرى توكو كمته فيتي كوكما قب كونا موتو كما بدينا نياتي رقي رقيرف وري كوكما أمتا إساتي قبو كوني أبي فاهم بيتاج كيسا إيلو أكتان سو أمتا كان إليمينيت كوتشون جراند سكيمي ما إن دران كإيسان إن دين نزال تكفان public enemy number 1 جرينا نلا فكاية أمتا سبونما روموكا مالي في سبونما أورومو درومان أورومو غندقل شجر أكا دينات إنما كسي تارجت وانقل لأن قد أدامنا ما ياميت كدادة لقين نجر سبون تتقدادة ورا مقالا بلت ورا كنتيبا ورا غرتدك ومتا إساتي غرانياتو كبومتا كسي هدوه الإجرى ما قولي لسان سوك هاف اللي إنو دبتي برقاف بالي قد بهي برفتو دبتي نما هجنا هنا رجنا تافت اللي هناجي تافتين اللي بانسوني أمتا سبون ثم أرومو غرانياتو أرومو كأمتا نما إساتي فتكو يهادو جيتش كأجرتي قد بهي فتاة كان اللي أجيسا يبدو فاجر اللي هدا نما كسين جن مرة بكسان يريو فت أكاسيت بيجابو جودان دا سن إفاتي بر نمي تشكوني لا تشكون بلسجنا كيسة تاتي بلسجنا على تاتي إن دين إسائل بيك دين إسائل لكم تسبونا ورمو سوجر أدمسا ورا على أدمسا ورا كيسة اللي أدمسا كيسة جرات في اللي هنباتو سنبتشو فتيت أجي كيسة لكتيل بيو هندن ديتو سبونا ورمو تاتي نمشكرا جلا أكلتي وفي كيسة اللي دينما وما ديما جرى كيسة اللي شكي قد وما ديما جرى أما كان مرة كالكوليتين بوت مالي جبا أوروموتيف أورومو شابسون جرادو كروفتيجر أكا غاري والالو تنجر سويتا بردينو مكيتو تأي دينا قرو جرابيتا كوني دينا جبا قفا دينا دوفا غرتي دينا دوفا أبي كناف والنساء مري أكنت أدوما غرتي وقاشا ننتهي واللي مري حركة أبديها عاجر توف مالي جري مور جبا عني ماليك ديمانيف وان غرتي ساين سايا تايتوك تكاو وان اتيادني أكا غارت وان راشنال تايتوك غرتي وان فكاتو نيمت داني الفاريكا دوبان سابورس نقصوت لوفا تنو مقام بيني ورى اللي تشقل فتي ورى جبا رموتي إجي جامت وما تكانت إبالو اللي أجيز وان من يوكو مرت يتي تاجر بابا بردين قد قافا ورمون باتسان وان سوچو آمرت يتي تقدك أبا أجيز هاي مجول لي ميقا أجيز مجول لي ورمون كان أما بيتا وايا كجرا دبني كيسا بول ددين مقارو أمني يكهغانا ورمو ردلك كوجدلك كرساسة ونو كارتا هركس كأجج كتايدو بانغاري بوتنجل كم مري يكمان غاف ربي جدي ولي كنت شفتي قد يبيوف ديما إنو أكا أجج إنو أكا أجيسي سيقارو ultimately اتقافة تمان نمي شنفتنيا أفان ورمو هاسو أبي أحمد جلانين كان الفاضل بروفيسور بروفيسور ساقنتا قبل جوابسو جرا غافي مايتين سنغافدا ميل أكاتا أما ديما مارو كانان قبصون رومودا والوتوبي والدقري مرسا سديد كيرون لبسي غرغرا لبسي موتما كانت إيبا غوچاتي توري ياسبورا كساليم غرغرا تين كنداني موتما كانت قبصو غرا توراني وانتون كوني ولجاراني والوتوباني غلمسا أريديران أكا نقبو مالتو تاو قبايتاني أكسمالي دام سولي غلايو قباتن أسمان نافكاتي كانمان غولم قالتو محمد إلى بيت أما نمني تكو وان أن لغو ولايتان بياتو كوباتي لما جراغا يسيستيمالي جران كوني جيتشا كسي لما تاريخ قبصو رمون بينيف ولد دفتي موتما أبشاتي في ومتا رمونا من بيني أكسجل
umman mootummaa nabashaa ummata oromooti rahmatan qabu laal wanni beekamuu qabu tokko kan ummanni oromoo udumaa dhumatu garuu udumaa du'a isaa awwaalataa qabsoo isaa sustain godhee haga ammaa gahee jira amma boodallee uduban deebu so akkami wanni kun if dura deema ka jedhu bar namni du'aati bar kana ka godhu gootummaan as gahe jedhee fudhadhaan ummanni oromoo keessaa qeerroon oromoo mootummaa addunyaa irratti akkanatti sitizinii mee ufii haa jennuun garuu akkasitti ilaalu kun mootummaa gabroonfataa mootummaa kennaa miti mootummaa warra olaanuu santu biyya keenya irratti dagaagee akkana ummata keenya fixaa jira so mootummaa ummata rahmatan qabni mootummaa akkana dura dhaabatee namni akkana du'aa bakka kana gabuu waan diqqaa miti so ummanni oromoo waan guddoo jala dabree jira sodaa cabsee jira ummata ofiitti gabbaree diin jigee lafeen cabdee as gahe ummanni kee kana boodallee of dura deema dubbii duras hin jedhe deeba Muhammad mootummaaf ummanni yoo lolu war of attrition nama obsa qabutu ummanni ammoo obsa qabaa ummanni oromoo hedduudha lafa strategic taate irra qubataa mootummaani haga feete obsitullee jiraachuu hin dandeettu maallaqa malee yoo mootummaa yoo ukkaamame yoo maallaqa jalaa qabatte yoo gabayaa uggurte yoo nama karaa deemuu karaa cuftee dhoggite mootummaan sarbaa godhuu hin danda'u I hope qeerroon oromoo yeroo gabaabaa keessatti strateejii ibaatiin gabbaati jedhee yaada gaafa isiin gabbaate nullee asii sagalee taanee achi deefnee uummata keenyaa himna qabsoon ittuma fufuu qaba biyya alaa kana akka gaarii jira uummanni keenya biyya keessa akka gaarii jira garuu wanni takkattiin an boodatti jechuu barbaadu namni keenya qabsoo tana dubartii fi qeerrootti dhiisuu hin qabu kanuma adaraa jedhee uummata keenya akka himuani salphinna jira ilmi namaa duutiin oolti namni imadu kaciisee du'e balu du'e maal ta'e rafeetuma du'e jedha salphinna jirra gugurdaan itti gadi bahaa jedha qabsootana qabsoottu tapaartaayimii gartee yoo toltu qofa itti gabbaanii yookaan galanii ofirraa ta'anii bitummanni keenya salphinna itti jirru kana argee dubartiif ijoollee dhiisuu dhabee namni keenya qabsootana itti gabbahuu qaba tokko lammaffaan tokkummaan oromoo weppaniin keenya qawween keenya guddaan meeshaan keenya guddaan tokkummaa oromoo tokkummaa keenya jabeessu jarri numara akka tokko ilaalti kaan jaalattee kaan hin jibbitu numara salphifte numara saamte oromoo ta'ee nama afaan kana dubbatu naman salphatintu jira hin jiru naman saamamintu jira hin jiru nama biyya san keessa hin arrabsamintu jira hin jiru naman baqatintu jira hin jiru so ummanni keenya oromoon waliin gabroomte waliin bilisoomtiis waan namni waan nama tokko gartee waa itti kennanii biyya Ameerikaa kana keessa nuti akkana jiru kana namni keenya caqasuu hin qabu ummanni sun ummata gartee dantaa ofii malee dantaa ummata isaa laaluu miti ammoo waan kana ka godhu fakkeenna yoo namni tokko ani yoo naqamte dhaladhee namni tokko naqamte irraa gartee waa itti kennanii afaan shabbabanii akka Baqqalaa Garbaa jedhe sani nama san dura ka itti gadi bahee ati dhaabi jechuu qabu ana nama isa wajji magaalaa tokko dhaladhe ta'uu qaba akkas yoo ta'e oromoon namni isa keessa seenee isa cabsuu hin danda'u nama waliin dhayuuf abiifa wanni jarri hin goone hin jiru oromoo kana oromoo waan afaaniinillee akkas jechuu gartee xiqqoon nama qaanessa waan san namni keenya ofirraa eeguu qabna akkasitti oromoo cabsan jarri gaafa duraallee bara akkasitti oromoo ka cabsan jarri oromoo hin danda'anis nama keenya gartee walitti oofanii nama keenya wal cabsisiisan malee gootummaa fi waan akkanaatiin oromoo cabsuu hin danda'an oromoon akka gaarii organaas ta'ee waraana qabaatu ture amma hin cabe gaafa takka si cabse ammoo namni laafaan namni sodaataan gaafa si cabse akka ati lafaan kaane si godha so santu nutti ta'e malee nama keenya laafinaaf nu cabse namni keenya waraanaan ebu ollolee qawwee jarri faranjii jara gangalattee nu kiristaana maali jettee faranjii jara guurattee fittee namni keenya jaynummaa waraanaan fardaan ari'ee qawwee sana irraa fuudhuu ture so manni keenya tokkummaan keenya
humna kenna tokkummaa Oromooti qoosaan hin jiru. Nama tokkummaa Oromooti qoosu. Nama qilleensa nu seensisu. Nu cufti ija banannee eeguu qabna. Uummanni keenya tokkummaa isaa jabeessee numarri Oromoon biyyi Oromiyaa jedhan sun kenna mara. Ani yoo fedhe deemee wallu jiraachuu danda'a. Maaliif biyya teenna biyya tiyya biyya akaakuu abaabilee teennaan ispiriitii akkasiitiin Oromoon socho'uu ka qabu. Yoo gaafa barbaaddeemee jimma jiraachuu danda'a. Maaliif biyya teenna biyya akaakilee abaabilee Oromoo. So waan akkasii jiraachuu qabaatee asit dhalattee asilla nama akkasii kadhaabuu qabu nuhu waan akkasiitiin jabaadhaa jedha. Kun yemmootu ummata keenya Rabbi haa jabeessu ummata dhiyenna kana waraanni Abiy Ahmad fixe warra Rabbi jajjabina haa kennuu fi warra du'e biyyoon haa laaftu jedha. Kanuma Muhammad. Hedduu ulfaadha Profeesar yaada bal'aa hawaasa keenyaaf ergaa bal'aa dabarsuu nuuf keettanii yaamicha keenya fudhattanii sa'aatii keessa wareeganii ibsa bal'aa nuuf kennitaniif maqaa daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetworkiitiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaa Profeesar. Isinis nafeeruu keessaniif galatooma Muhammad. Daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetworkii dhimma keenya sagantaa keenya kan dhimma keenya haala yeroo yookaan mootummaa qabsoo dubartoonnii fi qarreen Oromoodhaa magaalaa Wadaay keessatti taasisaa turanii wajjin wal qabsee Profeesar Muhammad wajjin mari'anne kana fakkaata ture sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii fayyaan tura. Ayya kami Profeesar nagaa jirtanii? Muhammad akkam?